يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جالة داسيتو بيك وان كيسة يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربي الرحمة ساني فاقدو ومتورمو هاتي قوتي جاكينا همزة بورنا همزان والله يرو درب جواري نجي يرو ديرا في هداكي ستوراني قوتا بيك كمادا sirrinnaa ol beektanii wallaahi kun hadhaa harmeen isaanii balaa konkolaataatiin tasaa lubbuun isaanii darbite. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbiin nama jaayinataa isaan haa godhu. Jiruun duniyaa obboleewwan kiyya haganuma wallaahi kan nyaannuu fi osuma amma argamnu osuma amma mudhannu qilleensaa jiruun tuni amma dhabamna jechuudha. Yookaan harmeen tuni haja akkanaa bakka akkanaa ga'ee waan akkanaa godhee nagaa mana kiyya deebi'a jettee manaa baate malee wanti isiin hin du'aa lubbuu kiyyaan qabri gala malee mana kiyyatti hin galu jettee wanti isiin baate hin jiru. Azalli tun himatteen dhuftu baay'ee tokko nama gaddisiisaa wallaahi obboloota kiyyaa rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Anaalii isaaniitillee gooticha kenna Hamzaa fi maatii isaanii hundaa ummata Oromootii fi haati isaa haadha Oromooti. Isaan nama beekamaadha. Haadha Oromoo maraatii haati isaanii rabbiin rahmata haa godhuu fi nama jeennataa isaan haa godhu. Osoo beennee iddoo kanarraayyuu waan akkanaa kanneen irraa qormaata nuu ta'aa fatanaa nuu ta'aa wallaahi irratti waa barannaa keessatti uf laallaa. Haa ta'u yeroo ammaa wanta akkana onneen nu jabaatteef hin beeku waa keessa uf laaluu kana baay'ee ittiin jirru. Azalli nama meeqatu wallaahi nu biratti riyyaan keenna riyyaan haadha teenna firri keenna nama meeqan nu biraa darbaa jira. Garuu kun qormaata nuun ta'u jechuudha. Inshaallah rabbiin wallaahi kaatimaa namaa tolchuu gubbaa kanatti balaa kana isaanitti buusee balaa kanaanii addunyaa kanarraa boqotanii jalatti rabbiin nama jeennataa isaan haa taasisu. Aanaalii isaaniitiifillee rabbiin sabrii haa kennu. Baay'ee onnee nama cabsaa dhukkubsatanii ol hin qabne gadi hin qabne nagaa baanii nagaa mana kiyyatti deebi'a jedhaniiti kabayanii namni kamuyyuu balaan qunnama jedhaniiti miti. Yeroo darbeellee jechuudha balaan kun darbee numa ta'a. Yeroo darbeellee akkasitti barsiistota abdii biyyaa urjiiwwan nama meeqa makiinaa tokkoon qileedhumanii ani haala konkolaachisaa ta'een beeku deddeebi'ee ta'a. Yeroo baay'ee balaan konkolaataa kun biyya keessatti illee akkasii rabbi rahmata isaanii haa godhu. Taani qadaruma rabbiiti. Wantuma akkanaa kanarra duutii jedhee rabbummaan namaa kataba. Kuni sababaa ta'a malee jechuudha. Wallaahi hedduu onnee nama cabsaa. Gaddi kun hedduu deddeebi'ee keessattuu gaddi Oromoo balaa tasaatiin ta'ee namni ajjeesaan ta'e gaddi Oromoo achiin siqu. Rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Guyyatu dhufee maal godhani. Rabbiin rahmata isaanii haa godhu. Duniyaa gana gabaabduutiif wal nyaannee wal finnee ka wal beekus ka wal hin beeknes ka miidiyaa kanarra wal beekus kun walitti naafee kun akkanumaan bakka akka waan wal beekuutitti walitti gubatee kun bakka miidiyaa liivii seenee nama tokko ajandaa godhatee arraba namaaf rabbiin jaalannillee wal arrabsaa ka oolu kana. Yaadannee rabbii keenya kadhannee guyyaa akkana lubbuun teenya dabartii kan beekne ka qaxaroo hin qabne osoo ammallee nu dhufte rabbi nu haa qajeelchu mara keenyaa isiniin jedha. Anumarraayyuu jalqabeen nama maraayyuu rabbi haa qajeelchu. Rabbi wallaahi warra akiraa dagatee duniyaa bichaa hojii fiiguu miti warra duniyaallee
harka bitaatiin qabatee akiraa harka duniyaa harka bitaatiin qabatee akiraa harka mirgaatiin qabatu rabbi nu haa taasisu. Jireenyi tuni qilleensa fixeessa hin tartillee booddeen keenya marti kennaa yoo akiraadha. Namni kamuu kan akiramne addunyaa kanarra hin jiru. Jabaatee ka jedhe rabbii tokkichaa jabaa fedhe yoo ta'e, haaftaamii fedhe yoo ta'e, mootummaa yoo ta'e iyyuu rabbi itti dhufe jennaan karaa ofii qabee deemudha. Haguma sanii iyyoo doolii tollee bareedaa. Nuti hadha qabeenyi tiyya geetti hagam dabalti boru hagam dabalti jenneetumaan qalbii teennaa si'achi raafnee maal taane haafufna malee waan nu dhufu hin beeknu. Boru duunaa, hadha duunaa, iftaan duunaa, qaxaruu hin beeknu. Qaxaroon tarabbiiti. Garuu osoo wanti asirratti ta'u kun qormaata kan namaa ta'uuti osoo fakkeenya keessatti ka of laallu wantoonni fakkeenya nuu ta'ee nuti keessa of laallee barumsa nuu ta'ee nuti qajeellu waa hedduu garuu iyyuu subhaanallah zamanul aakirii san keessa jirra waan ta'eef namni kamuu kun miidiyaarra wal arrabsuu kun asirraa iyyuu baqa waanuma isan geenne mataa gadi ol garagalchee walirratti ajandaa uumuu walirra duuluu duniyaa gana gabaabdu duniyaa wallahi yoo bayani hin galanii hin beekne yoo nyaata nyaatani galli qimsanii nyaanni suni haga nyaata saffixan yookaan fe'uun du'anii gufataniituun du'an jechuu nama dhufte bayanii galuun guddaadha gufataniituun du'anii akkasii rabbiin horra waliina'u horra ol kabaju rabbi nu haa taasisu. Barri keenya kun hedduu bara saalaa bahee wal arrabsaa osoo tasallee du'anii afootti olii kan jenne meeqa kamtu jira. Asirra wal arrabsee kun waliin mufatee onnuma hin taane onna baqqaa wallahi mufii hin geenneef wanta arraba hin geenneef akkanuma wali gubata. Rabbiin ummata keenya mara isaatu jaalala olii haa kennu. Duniyaan gabaabduu duniyaan haganumaa rabbi uf nu haa beeksisu. Ufitti deebi'ee nama uf laalu nu haa taasisu inshaallah rabbiin. Uf deebi'anii yoo uf laalan malee duniyaa humaayyumti keessaa bayanii fixeensa isiin nama gattee deemti malee gatanii deeman malee isiin nama gattee hin deemtu. Duniyaan sobduudha wallahi nafseen illee yaada nama kijibdi malee duniyaan sobdu. Namni aga jiruun haafaya namni jiruun taa'u boru ilmootiyyaa maal dhiisaa maalii uf jijjiiraa akkami uf jijjiiraa jedha garuu ufillee laaluun bareeda jechuudha. Duniyaa fokkattuu tana ta'a nama gattee deemtuuf jedhanii odoo waan hin taane waliin jedhanii qalbii ol baqa onne ol cabsuu baatanii jechan taane ol darbatuu baatanii akka kiyyaatitti akka wallaala kiyyaatitti bareeda. Kanaaf haadha teenna tanallee haadha gooticha kennaa rabbiin nama jeennataa isaanaa godhu isaanillee ammoo sabriidhuma hin qabne isaanii haa kennu. Caffee jannataa rabbi isaanii haa hiru. Ana alii ummata Oromoo maraa fi rabbiin sabrii haa kennu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Nullee duuti namoota asirratti miidiyaa irratti ol baasanii fi kan baafnes waa hedduu jira. Kana rabbiin akka fakkeenya nuu ta'u goonee fakkeenya godhanne barumsa guddaa irraa arganne nullee odoo of laalle bareedaa. Keessattuu yeroo ammaa namni onneen godde baqqaa olii na'u guyyaa du'a irraanfatu kana baqqaa kanu haalli nu keessa jirru jechuudha. Kanaaf inshaallah rabbiin khayrii haa godhu. Akka waan idimee asirra jiraannu akka waan lafa taatee qabeenya kana taate akka waan nyaannee finnu nu wal osoo nyaachuu baannee isiniin jedha akka kiyyatti. Gaddi guyyaa guyyaan dhagahamu gadduma onnee nama cabsu gadduma silaa irraa baratanii kun daa'imaa kun jaartii kun jiddu galeessa namni kamuu namni kun ijoollee guyyaa isaan geenne hin du'u hin jedhamu. Namni kun jaarsaa hin du'u hin jedhamu. Namni kun daa'imaa kichuudha ilmoon godhannee hin heerumneen hin jiru. Guyyattiin dhufnaan nu hunduu asirraa taru jechuudha. Kasii rabbiin mara kennaa umrii nu haa dheeressu waan gaarii irratti rabbiin nu haa tursiisu.
warroota darbaniif ammoo rabbiin jannatul firdoosiin isaanii hayru warra gubbaa hafanii maatii isaanii ka irraa hafe ammoo rabbiin sabriif sabaataa isaanii haa kennu, sabbata imaanaatiin haa hidhu jenna malee waan biraa wanna jennu maal qabnaa. Isiniin jedhaa balaa konkolaataa kanallee wallahi rabbiin konkolaachistootaallee hedduutu biyya keessaa rakkoo qabaa. Yoo konkolaachisuu jammaranii qama'aa maal ta'a dhugaallee ka'uufun jira. Akkasii wallahi taanii guyyama taanii azaluma keettu haganaa rabbi jedhee katabeefi isiniin jedha obboloota kiyya. Akkasii rabbi rahmata isaanii haa godhu. Duniyaa gabaabduu fokkattuu tanaafi waliin nyaannu walaa jaalannu isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. amman jiraadhun beeku biyyattii duniyaa keessa yaa Allah sin jaalladha situ beeka waan keessa yaa